waan ma nyaadhu malee maal na gargaaru ture. Eessa dhufaartu? Gaara kiloo fagoodhaa jechuun gaara sana. Hammam deemtan? Isaatu hin beekne kaani garuu baay'een deeme. Gurgurtu? Kudhaniin gurgurrayine. Ganama bariin bahe. Ganama barii kaastanii makaatti qabdu? Reefuun gala. Ijoollee lamaan qaba. Na duraa du'e abbaa isaa. Isinuma gargaara? Ijoollee. Abbaan isaanii erga du'e. Isumaanan guddise kaate xinnootti du'e abbaan. Ganama moo sa'aatii lamatti bahe. Isa ganama sa'aatii lamatti baatanii? Reefuu deebi'aa jirtu? Waan ma nyaadhu malee maal na gargaaru ture ijoollee koo. Waan nyaatan hin qabdani? Biteetu waan nyaadha kaatanuma gurguree. Kiriphee takkas lamas akkuma ishiin naa dandeechetti. Waldaa onlaayinii kan waaqeffatanii waldaa Yesuus Fayyisaa keenyaa kan jedhamanii namootuma humna hin qabne gargaaraa jedhanii maallaqa isaan ergan jira. Isa isinii kennina. Kun meeqa isinitti fakkaata? Maalan beekaa. 3,000 ta'uu 4 ta'uu beekne gaane garuu. Kuni birrii 10,000. Kan keessanidha birriin kun. Waaqni isinii haa kennu. Waaqni isinii haa kennu. Guddadha rabbi sinaa guddisu. Kanumarra guddadha. Kanuma sinaa caalchisu. Harka namaan laalina harka keechan namnaa laalu. Galgalli keechanaa tolu. Ammamitti argattu birrii amma kana silaa? Chaafuun akkana argina ijoolleetoo. Chaafuun. Kumaan hin gaannu. Kumuma tokkoon hin gaannu. Finnee hodhuun mina wuddiidha. Kiriphee takkittii xaafii 200 bitan. Ishiin immoo 200 caalan bittu gaa. Kukunturree gaa gurgurannu 200 caalan binnu gaafii nu diddii gaafii immoo dhimma gurguranna.
Annama biddeerraan immoo keessaa funaanaa nyaachaa ture buddeen nama jalaa deebi. Ay jireenya kana keessaan argameen barbaadameen. Deemee buddeen barbaaduudha kan mucaan kun harkatti rukutamee dee'ooleena. Ay na baachistanii hin birri. Bakki dhaloota kootii biiftuu baloo kanan buqqee dhufee. Buqqaatii masana keessatti iyyuu miidhaa gurguddaan nurra ga'ee kuni miidhaa namarra hin geenyedha. Kanuma keessaan immoo maatii nama 10 qabadheen bayyanachiiti. Maatiin kun kan koobichaas mini kanaati korraa duuteedha kan wajjin jiranii. Sabuma haala nageenyaa irrattidha. Waanan nyaadhu, waanan ofirra bulu, waanan ciisu, waanan uffadhullee nama hin qabnetu abbaa jaamaa qabadheen. Kunoo abbaan koo jaamaadha argiteetta. Iji saalachuun arguu harkiseena deemaa. Akkam jirtu nagaa keessanii nuyi nagaa keenyadha waaqayyoof haa galatu. Obboleettii kana baay'een keessan viidiyoo ishee argitaniittu haala ulfaataa keessa kan isheen turte buqqaateedha gara magaalaa Naqamtee kan isheen dhufte mana ishee keessa wanti tokko illee hin jiru wanti nyaattu wanti uffattu wanti irra ciistu egaa obboleettii keenya kanaafi mana kana kireessinee wanta hundumaa guunnee gara mana kanaatti galchuuf jechaa jirra hin beektu isheen mana kana. Kanaaf namoonni viidiyoo kana ilaalaa jirtanii gammachuu ishee waluma ilaallaa. Video kan immoo copy link share gochuudhaan nu jajjabeessaa. Abbaa bara galanni guddaa siif haa ta'u. Abbaa koo jireenya argi abbaa. Kana hundumtuu kan keetii qodaan jiras keessa. Manni kiraa kan ji'a ja'a kaffalameera jechuudha. Gammadde? Maal gammadde kun gammachuu qalbiidha. Gammadde waaqayyo isiniin isaa gammachiisu. Amiin. Yaa ijoollee ko qee keenya buqatte qee badetti waaqayyo qee nu arge galata isaaf haa ta'u. Amiin. Yesuusin haa eebbifamu. Amiin. Isinis eebbifama. Amiin. Waaqayyo adagaa akkamitti argite kana siin argisiisi. Simmiti zarii keessan illee argisiisi. Bakkee guyyaa meeqa bullee irraa mana nama jala ji'a tokko teenyee irraa iddoo ciifnullee dhabnee rakkanne waan nyaannu waan dhumnullee dhabnee rakkanne amma immoo waaqayyo isin rakkisi. Gooftaan isin haa eebbisu. Irratti baay'een waaqayyoon galateeffadha. Akkaataa itti isin deemtanii argitanis ani hin beeku naaf gaaffiidha. Jireenyaan dabarse wantan dabarsetu baay'ee nama gaddisiisa maal waan dhossaan qabu. Annama biddeerraan immoo keessaa funaanaa nyaachaa turedha buddeen nama jalaa deebi'ee nyaadhaa ture. Isayyuu yeroon itti dhabee galee bo'aa galee manatti galee waan itti kennu dhabee maraachuuf ka'utu jira jooko. Ay jireenya kana keessaan argameen barbaadameen. Yesuus sana gargaartee sana barbaadde immoo ati barbaadika. Jireenyaan ulfinaan isinaa barbaaduka. Amma quufe amma tundee dasna'edha bakka har'anaan. Namoonni biyya alaaf biyya keessa teessanii obboleettii keenya kana gargaarsanii baay'ee eebbifama. Wanti hundumtuu godhameefii jira. Akkuma viidiyoo irratti argitanii iddoon hojiillee banamee fi hojjettee akka jijjiiramtu mucaan ishee inni jabaadha hojjechuu hin danda'a innillee utuu baratuuti akka hojiif ishee gargaaru haalli hojiillee mijeeffamee fi jira jechuudha. Namoonni gargaartanii biyya keessaa biyya alaadha obboleettii keenya gadditanii dhugaatti obboleettii keenyaaf yaaddanii dhugaatti gargaaruu keessaniif baay'ee galatooma baay'ee ulfaadha isiniin jedha. Namoota irratti hirmaatan namoota muraasa maqaa isaanii waama jechuudha. Limaat Girmaa obboo fi addee noof kolchaa isiniin jechuun barbaada. Lalisee Garramuu, Warqii, Seefee Boturuu, Gammachiis Jiree, Fayyisaa, Caaltuu, Naasir Abbaa Maccaa, Gammachiis Taakkalaa, Simboo Boonaa, Balaayii Betelii fi Mimii, Raa'el Abdiisaa, Maaree Caalaa akkuma kana obboleessa keenya Ayyaana. Kana malee immoo maqaa keessan kan daganne qarshii 100 irraa kaastanii 200, 300, 1000, 2000, 3000 namoonni galchitanii walumaa galatti maqaa keessan fixuu hin danda'u. Akkuma kana maqaan keenya kan dhaamne jettanii maallaqa kan galchitanii obboleettii keenya kan gargaartanii hunduma keessan baay'ee galatooma ulfaadha isiniin jechuun barbaada. Maallaqa hafe immoo kun qarshii 25dha. Boloota koo warroota na gargaartan warroota rakkoo korratti dhaabattanii naa hirmaattan waaqayyo gooftaan ammayyuu kabajaan ija gaashaan ija jaalalaan ija kabajaan isinaa ilaaluun isiniin jedha. Ana nama du'a ooshattanii anaan na gargaartanii
maatiin koollee rakkatanii kana gabuu bulaa turanii jireenya koos dhageessanittus beektus obboloonni koo kunillee erga guyyaa gaafa rakkoo koo arganiitti na wajjiniin rakkatu akkuma na ilaaltan kan ammoo waaqayyo isiniin ilaalee isiniin gammachiisa. Sibiiluma waan lafa argadhe. Fakkiidhaaf maantee. Isa booda maal goote? Saa gurgureen manatti galaa ture. Amma immoo jireenyi koo naa hiikameera gammadeera waaqayyo sana gammachiisa. Waan ma nyaadhu malee maal na gargaar ture. Eessaa dhufaartu? Gaara kiloo fagoodhaa jechuun gaara sana. Hammam deemtan? Isaati hin beekne kaani garuu baay'een deeme. Hin gurgurtu? Kudhaniin gurgurrayiine. Ganama bariin bahe. Ganaa barii kaastanii amma kanatti qabdu? Reefuun gala. Ijoollee lamaan qaba. Na duraa du'e abbaa isaa. Isinuma gargaara? Ijoollee. Abbaan isaanii erga du'e. Sumaanan guddise kaate xinnootti du'e abbaan. Nama moo sa'aatii lamatti bahe. Isa ganama sa'aatii lamatti baatanii? Reefuu deebi'aa jirtu?